Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtu hordoftoota raadiituufi baga nagaan dhuftanii gara chaayinaala kootii horii chaayinaala kootii fi haarawaa taatanii sabskiraayib godhaa maatii kootaa galatooma kan kanaan dura maatii naa taatan hundi keessanuu warri na jajjabeessan hedduu galatoomaadha. Akkuma qannii kaanii immoo maal isin hojjedhu isiniin jedhee haadhammoo lukkuu fi shumburaa akkamitti akka hoddinu walumaan laallaa hamma dhuma viidiyoo nafaana turaadha. Baay'ee bareeda isaatii fayyaa keenyaafis baay'ee gaarii kan ta'edha. Kanaafuu amma qopheeffadheen jira. Hamma dhuma viidiyoo nafaana turaa galatooma. Kun amma lukkuu kiyya qopheeffadheera. Kaqal'isee kukkutaa. Jechuun dheeressee dhedheeraan kukkutaa akkanatti jechuudha. Amma akkanumatti qaqal'isee kukkutadheera. Kana fakkaata amma nan dhiqadhaa. Loomii wajjinis daqiiqaa muraasaaf nan jiisee kaaya. Amma maxxashaa koo qopheeffadheera. Shunkurta koo qopheeffadheera. Amma immoo shunkurta xiqqoo nan hoddaa jechuudha. Amma shunkurti kee hoddamee jira. Amma zayitatti godhadha. Zayita baay'ee ittiin baay'isuu ijoollee waan nyaattuufi. Mirdii koo xiqqootti fudhadheeraatti illee hin baay'isne. Amma lukkuu koo dhiqadhee geesseera itti godhadha. Amma naa bilchaateera. Amma shumburaa bilchaate qabaa bilcheesseeti. Kan bilchaate jechuudha. Dheedhii yoo ta'e immoo waan dafee hin bilchaanneef
dheedhii ta'uu hin qabu. Duraan dursinee addatti isa bilcheessuu qabna. Shumburaan fayyaa keenyaaf baay'ee gaariidha. Pirootiinii gaarii qaba. Bishaan xiqqootti godhadhee jechuudha. Amma xiqqoo si'aa akka inni sirriitti naa bilchaatuufi. Amma bilchaatutti jira. Amma ammoo kamunii fi onno kan lukkuun ittiin xabbatanii baarbikiidhaa fi sooqiddatti godhee jechuudha. Qimama mallee baay'ee fayyadamne. Amma qaaraa kootti godhadhaa bilchaateera. Amma baala dimbilaalaatti godhadhaa. Baay'ee mi'eessitii nyaata hojjennu maratti osoo godhannee baay'ee gaariidha. Fayyaa keenyaafis gaariidha. Nyaata illee ni mi'eessiti, urgaallee ni qabdi. Akkuma argitan kana kunoo bareeda ta'eera. Yoo barbaaddan raayizii waliin nyaattanii, yoo barbaaddan immoo buddeena wajjinis nyaachuu ni dandeettanii, garuu raayizii wajjiin bareedaadha. Kunoo kana fakkaata. Kanatti bahee jira. Kanaafuu raayiz ammoo yeroo biraa isinii hojjedha. Warri naa hojjettan jettanii ammaaf natti hin tolle. Kunoo kana fakkaata. Baay'ee bareeda isaati. Galatoomaadha. Hundi keessanuu bakka jirtanitti naa jiraadhaadha. Yoo jaalattanii viidiyoo kana laayik sheer godhaa, sabskiraayib godhuu hin irraanfatinaadha. Nagaan naa tura hundi keessanuu bakka jirtanitti. Baay baay.